Egaa jalqaba tokko kaasuudhaaf yaalle ani waggaa tokko siyaaf natti fakkaata. Waggaa tokko booda ni eebbifamta. Waggaa tokkoof waggaa tokkoof walakkaan siyaafa eebbifamtee gaariidhaan eebbifamtee boodhaaf jechuudha. Garuu hojii garaagaraa humtee hojjechaa jirta akkuma beeknu jechuudha. Namni baay'ee erga eebbifamee booda yookiin immoo erga uffata gurraacha sana uffadhee eebbifamee booda hojii argadha jedhanii kan yaadan baay'een isaanii jiru waan ta'eef. Kan waggaa tokko waggaa lama hojii barbaadan baay'een isaanii jiru. Ati garuu ani eebbifamee beeknan qacaramuu barbaadu jetta. Kan biraa immoo ani intarpireerar hin jetta. Maal jechuudha beekun? Nuti akkati nuuf akkati hojjettu miti kan si barsiifne. Yaa baay'ee intarpireerar gaafa nan naa tola baay'ee. Maqaa koo biroo intarpireerar yeroo nuti dheefaa barreessu tokko. Intarpireerar lataa labataa. Confidence ki jaalladheera. Yaa jechuun kallattii matti qarshiin hojjetamu barbaadudha. Okay, naa galee. Innaa jechuun ani asiitii ba'ee akka hojii mataa kootiidha hojjechuu barbaadu. Maaliifi kaampaanii tokko keessatti fakkeenyaaf namni tokko yoo qaxaramee hojjeta ta'ee fakkeenyaaf hammanii asii ba'ee kaampaanii tokkotti nan qaxarama ta'uu danda'a. Kaampaanii teekis ta'uu danda'a, kaampaanii nama dhuunfaa wayiitti. Then yoo baay'ate fakkeenyaaf 15,000 naan kaffala ji'aan jechuudha. Namichi kun yoo bu'aan irraa hin buusu ta'e nan qaxaru beekamaa. Miti bu'aan irraa buufachuu. Fakkeenyaaf bu'aan irraa ani hojiin hojjedhu qarshiin ani hojjedhu 30,000 baasa yoo ta'e namichi 15,000 qofa naa kaffala yoo ta'e persentiin 50 humna kootii isa biratti hafe jechuudha. Namaaf hin hojjetaa jira jechuudha. Kanaaf ani maaliif persentiin 100 sana fudhadhu? 15,000 sun tan 30,000 sana maaf fudhadhu jechaa jirtu fudhadhu. Yaa akka jechuun hojii mataa ofii hojjetachuun akkasidha bakka jechuun namni akka hin qaxaramne miti amma kan jedhaa jiru jechuudha. Yaa naagal. Amma yoo mataa koo kaampaanii banayyuu nama qaxaramuun hin barbaachisu jechaa jiru. Garuu in case fakkeenyaaf amma egaa akkuma beekamu hojii dhabdummaan babal'achaa jira. Yaa isaaf. Hojii dhabdummaanii hojiin namni dhabee miti. Namni baay'ee nama kanaan dura keessummaa wayii dhiyeessee ture. Akkuma eebbifameen namni baay'ee qabalee deemee yoomin deemee waraqaa hojii dhabdummaa baafadha kan jedhu kan yaadan jedhu kan baay'een isaanii akkasi. Qabaleetii baay'ee wantichi. Ati meentaalitii kana keessaa beeraan ani hojii mataa koo uumee hojjechuu nan danda'a. Actually ammallee hojii mataa kee uumtee akka hojjechaa jirtu beekna. Akkuma jennee hojiiwwan garaagaraa online mana keessatti mana koo taa'ee hojjechuu nan danda'a. Moobaayilii kiyyaan hojjechuu nan danda'a. Hojiiwwan uumuu akka dandeessu hojii uumtee of jiraachisaa akka jirtu argineerra. So asirratti waan jechuu barbaadu keessumaa kuni dargaggoota keenyaaf fakkeenyummaa guddaadha. Barbaadanii of argachuu keessatti. Namoonni baay'een qarshii hin barbaadu ofis hin barbaadu. Utuu of barbaaddee of hin argatiin qarshii argachuu hin dandeessu. Waan tokko gochuu hin dandeessu. Opportunity arganne hundumaa gara biizineestii jijjiiruu akka dandeenyudha asirraa kan barachuu qabnu jechuudha. Waan arganne kallattii hundumaan hojii addaa uumuu dandeenya. Baay'ee bireenii keenya sammuun keenya baay'een isaa varjiniidha. Baay'ee barsaa koo tokkotti maal jedhe beektaa? Dhimma marii tokkoof isa mariisuudhaaf yeroo waggaa tokkoffaa xumuree deemeen ture beektaa gara naqamteennaa barsaa dur na barsiisedha. Gara gara haasaa turre waan ta'e tokko hin gaafadhe. Maal naan jedhee sammuun keessaatii kana akka itti hojjenne dadhabdee miteedhe. Wanta kana hojjechuu dadhabdee osoo hin taane kaardiin abbaa dhibbaa utuu itti irraan faaqii hin hojjetu. Just bakka irraa faaquu barbaachisaadha. Kana jechuun paakeejii kana qabattee jirta. Kanaaf dargaggoonni irraa faaqaan jirtudha. Yaa dargaggoonni kun amma waan xiqqoo tokkodha irraa faaquu dhiisaniiti. Qabu potentiaalii qabu baay'ee ijoolleen dandeettii gurguddaa qaban jiru. Zan bakka barnootuma hundumaatti dipendi ta'anii cinaatti hojii hojjechuu wayii immoo barnoota kana bahanii eebbifanii bahaniis bakka guutummaa guutuutti barnoota sanarra waan ta'aniif qaxaramuu qofa irratti xiyyeeffatu. Yaa asirratti yaa konfliktiin kutaa sammuu keenya conscious mind subconscious mind gidduu akka jiru beekamaadha. Of nama sinna wanta kana of amansiisteenna retrieve gooteenna nan danda'a jettee of amansiisteenna wanta gochuu hin danda'e tokko hin jirudha. Yaada bal'aa gaafte faaquu qabdaadha. Jira garuu faaquu qabdaadha. Waan guddaadha kun barumsa guddaadha. Kanaaf entrepreneur jetteetta gaa. Parsantii meeqa argeessita? Ammaani persentii 99. Kanaaf 99% entrepreneur of jechaa jirta. Bakka persentii 99 ani kaampaanii dhaabee qaxaramuun barbaadu persentii tokkoon sun immoo waggaa 5 kanatti guutti persentii 100. 100 guuteetta jechuudha. Achi asii beennaan ani hojii mataa kun hojjedha malee qaxaramu jechuudha. Ani amma kun yaaduma keessa koo buledha bakka jechuun ani hin beeku jechuun
Intaa jalqabatti intaa jedhee yaadeera. Zen waggaa 3 guutuuf itti yaadaan ture malee wanta amma itti murteesse miti jechuudha. Jechuun waggaa 3 kana guutuu maal hojjedhaa jen bakka asii bayoo hojii keessatti hin qaxaramu jedheera. Zen maal gochuun narra jira. Itti yaadaan ture wantoota baay'ee free service baay'ee kennaan ture. Maintenance kana insan sitti mukana tolan hojjetaa ture. Guyyaa tokko kompiitara tokko sa'aatii 2 galgala sa'aatii 2 hanga sa'aatii 9 taayira kompiitara tokko hojjechuuf jechuudha. Kompiitarichi baay'ee miidhamee ture. Innaa isa kana sirreessuuf kun hundumtu tola ture. Innaa isuma kana immoo gara biizinesiitti maaf hin jijjiiruu jedhee yaade ijoolleen ala ba'anii parsantii 100 yoo baasu ta'e kompiitara isaanii ani parsantii 30 irraa fudhadhee ijoolleen sunis fayyadamuu ta'u anis fayyadamaan ta'a jechuudha. Maaliif yeroo firii sarvisii kan hojjedha sa'aatii kompiitara isaanii fidanii doorminaa kaa'u zen yeroo firii sarvisii kan hojjedha. Saboota maaliif immoo gara biizinesiitti hin jijjiiru jetteetti gatii isaan alatti hojjechiifataniin gadi buuste. Kun waan guddaadha. Baay'ee dual benefit kan jennudha. Kana jechuun ofii keessa fayyadamaa jirta. Ogummaa keedha. Dandeettii argattedha. Dandeettii kana baay'ee barumsaa miti baay'inaan I think ofii kee sarchi gootee akka argattee irratti itti jalqabatte jechuudha. Kun waan guddaadha baay'ee. Barattootas gargaaraa jirta ofii keessa fayyadamaa jirta jechuudha. Asirratti of jiraachisaan jira. Kana jechuun immoo maatirraa daree gargaarsa maatirraa adda baatee jechaan jiru. Garuu immoo galii argattu sanaan of ijaaraan jira. Waan darbeeyyuu waan nyaadhu dhuguu darbeeyyuu kaachaan jira itti dubbatte itti jalqabatte. Beekee qabda baankiirraa beekee qabda. Baay'ee baankiin anuma koodha. Yaa jechuun asirratti kan qosamaa fi kaasee I think kun waan guddaadha baay'ee. YouTube illee gama YouTube itti deebinee YouTube irraa illee revenue muraasa akka argattu natti hin beektaa. Revenue meeqa gochuu dandeessaa akka mana kee teessee yeroo baay'ee assasii qabna. Mobaayila qabna. Barattoonni yuunivarsiitii jalqabarratti akka jennee assasii hedduu qabu. Yoo kompiitara ofirkaan qaban ta'e smartphone qaban ta'e illee kompiitara jira kan mana barumsaa jechuudha. Kanaaf opportunity kamiyyuu gara biizinesiitti jijjiiruu dandeenya jechuudha jalqabarratti. Baay'ee example wayii tokko siif fudhadha. Jechuun yeroo kutaa 10 jiru wanta hojjedhe tokko jechuudha. Kutaa 10 yeroo jiru gannasaa jechuudha. Qarshii hojjedheera amma ta'e jechuudha. Yeroo kutaa 10 gannasaa jechuudha. Maal hojjettee jechuu dandeessaa? Maal hojjettee? Ija paapayyaa nama ta'eeti waan isaa bita. Marti zarii jedhamu jechuudha. Okay. Adaamaa irraa agarsiisee bitaa. Ani yeroos biyyan ture. Zen amma kanarraa fuudhe. Amma kanarraa fudhadhee. Eshi. Zen nan dhaabe. Pilaastikii keessa godheen dhaabe. Pilaastikii keessa godhee dhaabe. Maalan godhee gabaatti gurguruun jedhe. Mana hin biqillee. Hin biqillee biqilaansa. Mana namaarra deemeen paapayyaa marti zarii hin bitattuu jedheen galmeessa. Baay'ina isaan galmeessaa qarshiin isaa meeqa qarshii 10. Zen namni meestii haa ta'uudhe ji'a tokko ji'a lama boodaan kan inni gurguramu. Hin galmaa hundumtu. Dursitee boodandaa jettee waan yaaddeef jechuudha. Yaa bakka inni taa'ee waan yaadetti murteesseef nan barreessee maqaa isaanii safara keenya almost gara mana 200 manaan irra deeme. Inni kaan bakka jechuun haa ta'u shimee jedhe haatumti gatimata dhuftee fedhanii 2 fa'aa manaanii bitan inni kaan 7 bita. Bakka jechuun akkas godhanii bitanii hin ga'ee manarra hundumaarra rabsee ani akka carraa ta'ee magaalaa sana keessa ganna duwwaaf hin deeme maatii biraa zen barnootaaf nan bayachiiti. Waggaa isaatti namoota baay'een naa dawwale. Waggaa tokkotti dhalaa itti maa turen. Zaliidhaa waggaa tokkotti dhalaa dhe. Biyya keenya irra hin jiru baay'ee. Magaalaan keessa jiraadhu keessatti paappayyaan hin baran. Zen hundi isaanii bakka paappayaan yeroo sana akka qalliitti rigeenitti gurgurte koo dhaleera waggaa tokkotti dhalee sirrii naan jedhanii. Yeroo sana amma biizinesiidha bakka jechuun amma kana malee biizinesii yeroo sanatti mayyaa. So opportunity arganne hundumaa gara biizinesiitti jijjiiruu dandeenya barbaannee erga of arganne booda jechaadha. Waan guddaadha. Gama yuutuubitti deemina. Yuutuubii irratti odeeffannoowwan teekinooloojii garaagaraa akka qopheessitu beekna. Egaa yuutuubiin elitu teek kan jedhu kan intarpireerar lataan labataadha. Akka jiraan nawaamaa jedheera egaa. Barataadha. Barataatu barsiisaa barataa akkasitti nawaame jedha. Waan goonu hin qabnu. Attanii subscribe gochuudhaan odeeffannoo teekinooloojii garaagaraa argachuu dandeessu. Mee achirratti odeeffannoowwan teekinooloojii akkuma beeku afaan keenyaan afaan Oromoodhaan odeeffannoo teekinooloojii dabarsuu waan guddaadha baay'ee yeroo ammaa kanatti. Odeeffannoo akkamiirraa argatu? Odeeffannoo teekinooloojii irrattidha kan inni xiyyeeffate yuutuubiin koo baay'ee beektaa biyya keenya keessatti wanta akkasii wanta tiktoorii kana jechuun baay'ee hin baramne
warra hojjetaa jiranis amma sanatti bu'aa YouTube irraati waan hin argamneef addaan kutuu jechuudha. Baay'een isaanii yoo laatee jalqabanii addaan kutuu. Kun immoo sababni isaa namoota biyya keenya biratti waan akkasii hin baratamne. Isa kana garuu cabsuu qaba jedhee yaade jechuun galiin irraa akka argamus beeka garuu yoo galii akka argamu yaadde hojjeta ta'e xiqqoo ishee riiskii fuudhidha waan ta'echi. Amma hojii kee fi amma qarshii argattu garaagara waan ta'eef jechuudha. Kanaaf garuu immoo yeroo baay'ee yeroo nuti abdii kutee baay'een hin jira dhiisumaaf jechuudha. Qorumsi yeroo baay'ee hin baay'ata kallattii intarneetiin biyya keessaa babbaduutiin mataasaa. Isa kana garuu waan ni godhee odeeffannoo teekinooloojii baay'ee hojjetaan ture jechuudha. Tiitoraalota garaagaraa. Fakkeenyaaf viidiyoo ediitingii baay'ee paartii 25 wayii hojjedheera yuutuubii korratti jechuudha. Akkamitti akka viidiyoo ediit godhanii. Kun immoo ijoollee keenya ijoollee Oromoo gargaaru warra yuutuuberii ta'uu barbaadanii noormaalii viidiyoo baay'ee viidiyoo gara fuulduraatti baay'ee viidiyoo ediit gochuun nama hundumaa barbaachisa. Maaliif chenda miitingiin smartphone viidiyoo waraabaa isa kan ammoo arrange goonee kaachuudhaafis ta'ee wanta garaagaraaf baay'ee barbaachisaa. Yeroo ammaa kana baay'ee namni tokko yuutuuberii ta'ee viidiyoo ediiterii qaxaruun qarshii guddaa kaffalchiisa. Kanaaf immoo simpilii ofii isaatii wantoota sasalphoo hojjechuu danda'u kana itti fayyadama jedheen kutaa 25 wayii tokko afaan Oromootiin hojjedheera. Kanaaf yuutuubii korraatii argachuu danda'u isa kana. Kan biraan immoo barnoota garaagaraas nan kennaa. Yeroo dhiyoo kana asitti immoo kutaatiin qoodee barnoota torbeetiin hojjechaan ture. Yeroo dhiyoo kanatti addaan kuteen ture dhimma barnootaa irratti ilaalchise. Achirratti immoo wayii teekinooloojii kana seenaa teekinooloojii keessatti jirus ta'uu danda'a. Teekinooloojii haaraas ta'uu danda'a. Isaan kana kutaatiin qoqqoodee torbeetiin amma kutaa jaatti hojjedheera jechuudha. So odeeffannoon teekinooloojii wal qabatan baay'ee akka jiranii yeroo dandoo galanii baay'ee isaanii. Yeroo dhiyootti immoo suma kana sagantaa kana fooyyessinee akka uummata bal'aa bira gahuudhaaf isa kanatti yaadaan jira jechuudha. Caalaatti yoo keessa galan waan baay'ee namatti tola baay'ee. Egaa ilaaluu dandeessu Altuuteek kan jedhurraa description keessi keenya ilaaltanii ilaaluu dandeessu YouTube channel isaarra. Tolle kun waan guddaadha. Barbaadanii farquu mataansa waan guddaadha. Mee dhumarratti dargaggoota keessumaa dargaggoota ola deemuun baay'inaan dargaggoota hedduu biyya keenya keessa kan jiranii dhaamsatti dhumarratti dabarsuu barbaadu maal? Egaa akkuma sirriitti mee dargaggoonni beekumsa yookiin immoo dandeettii waa tokko uumuus ta'ee waa tokko kalaquu yookiin immoo gara hojiitti jijjiiruu yookiin gara qarshiitti akka jijjiiramuuf hojjechuu hin qabanii miti. Hin faaqneedha malee akkuma sirriitti jedhee. Kanaaf isa kanaaf immoo keessaatii wantooti baay'ee barbaachisaa ta'an yeroodha. Yeroo keenya iddoo kamitti akka dabarsinudha jechuudha. Yeroo keenya wantoota gaggaarii akkuma dabarsaa deemnu wantoota kun gara fuulduraatti yookaan nu fayyadaa deeman ta'u jechuudha. Baay'ee kaampaasii keessatti guyyaa lama duwwaadha kan inni dhaqee kubbaa ilaale jechuudha. Kubbaa jibbee osoo hin taane yeroo gubuu natti fakkaata jechuudha. Isa kanatti nan deebi'ee yaada jechuun bakka yeroo ta'e tokko irratti isa kana kubbaa kan akka garaa koo taa'ee yeroo itti ilaaluun dhufa. Garuu yeroon kun yeroo nuti hojjedhudha eeggatti yaaduufidha. Fiilmii mataasaa jechuun barataa kaampaasii ta'ee fiilmii ilaalu jechuun hin cima garuu fiilmiin ilaalu ani baay'ee murtaa'aadha jechuudha. Fakkeenyaaf ji'a tokko keessatti yeroo itti fiilmii matakkaan ilaalle fa'aa jira kaampaasii keessa ta'e jechuudha. Ijoollee kaampaasii biratti kun hin cimadhe yaada maaliif fiilmii kaampaasii keessa. Innaa isa kanarraati of qusannee wantoota gara fuulduraatti hojjechuu barbaannu yeroo keenya laanneetu develop goone. Fakkeenyaaf yeroo ammaa kana baay'ee gabaarratti kan mi'aataan wantoonni garaagaraa jiru. Software developeriin, app developeriin bakka jechuun kallattii garaagaraatiin wantoonni hojjetaman baay'ee jiru. Isa kanarratti immoo yeroo dabarsuu gaafata. Yeroon dabarsinu taanaan akkuma sirriitti meeqoo mantenaansiin lafaa ka'ee yeroo dheeraa irratti fudhataa ture. Ijoollee baay'ee gargaaran ture. Kanaaf yeroo keenya laannee hojjechuun nurra jira. Akkasuma immoo ofii keenya aarsaa addeetti gochuun barbaachisu aarsaa gochuun nurra jira jechuudha. Inni sirriitti mee sa'aatii 2 hanga sa'aatii 9 sana waan tokko natti hin fakkaanne nama reefuun gaafa waan ta'u irratti taa'aa kooti jechuudha. Kanaaf yeroo itti fayyadamuu akka qabnu ofii keenya of laachuu ofii keenya immoo of laannee hojjechuu akka qabnu carraan baay'ee jiraadha. Carraa sana gara biizinesiitti jijjiiruu dandeenya kan jirudha. Egaa waan guddaadha. Hordoftoonni keenyas immoo odeeffannoo guddaa argatanii jedhee yaada waan baay'ee sirraa baratanii jedhee yaada. Atis istuudiyoo keenyatti argamtee yaada nuuf laachuu keetiif guddaa galatoomi. Guddaa galatoomaan isin jedha odeeffannoo kanaafan kana fakkaatan wayii kanarratti immoo yeroo dhiyootti yuutuubii korratti nan qopheessadha yaada achirratti na hordofuu dandeessu karaa yuutuubii kootii dhuftan kallattiilee hojii irratti yoo leenjiin barbaachisa ta'e jechuun ekspiriyaansiin keessa darbee baay'ee ani amma sitti himne tun sitti mee kutaa 3 irraa kaasee waan akka biizinasii kana kan hin jalqabee
garuu immoo kallattii teknooloojii kanaatis baay'een jaalladha baay'ee fiildii computer science keessaati kan baay'ee barachuuf passion isaa qabu yookiin immoo kan amma irratti of develop gochaa jiru artificial intelligence dha isa keessaa machine learning irrattidha isa kanas waan guddaa hojjetti jedhee yaada yeroo dhiyootti kaampaanii guddaa build goote jedhee yaada I hope egaan guddaan barbaadde argiteetta kanaaf galatoomi sin jenna